waan ta'eef kaleessa gisee dhufnu akka jarraa ganama turtanii yeroo nuti dhufnu san immoo arcaatanii turtan warri zaaboo dabeelaa kan abbaayee arcee turee dhufe oggu sallaallu nuti nun qubsine laaqana abbaan kajuu san hin amanne akkuma waan arcaatanii seene keessa keenya girnu jee deeme amma immoo baay'ee waan inni isinirraa gammadeef saniifin isin dubbisuuf ol seene ulfaadhaa fayyaa naataa bakkaan silaatti arkuu qabutti sin argeetiin jiraa itti barbaade. Yoo akkanatti guuttanii seentan wal yaamtanii wal kaastanii mari'attan mata duree irra mari'achuu qabdu irra mari'attanii isin irra baay'een keessan nama harka isaatiin cacarraaqatee waa galfatu waan ta'eef jecha yeroo keessan ganamaa kabajanii seentanii kan zaaboodaa as butattanii akka isin bakka carraaqattan sanitti deebitan akka isin godhan kaanitti isiniif hin dhaama isin immoo yeroo keessan kabaju qabdanii akka nama guddaatti yookaan mataa aanaa kanatti magaalaa Qobboo akka laallu hubattanii waan biraatiif osoo hin taane hayyuu meeqa magaalaa tana keessaa qabna ulamaa'ii jajjabduu meeqa magaalaa tana keessaa qabna magaalaa Qobboo akka wanni takka gufachiiftu feenu miskiina meeqaa keessa carraaqata tuqaasii hin dandeenye. Kanaaf jenneeti waan ta'eef jecha waan biraaf osoo hin taane akkasii nu hubattanii ulfina isinii qabnu irraa kaaneeti waan ta'eef jecha inni biraa immoo mucaan keessan xiqqaan kunis akkaataa silaa ergama nutti hannu hunda ni fudhata ni hojjetaasi magaalaa keessanis misoomsuudhaaf halkanii guyyaa tattaafataa isinillee ni dhageessanii nama rabbi sodaatu isin keessa wajjuudha. Yoo qaamni rabbi sodaanne isin keessa dhufillee tooftaattiif keessaa baastan gorsuudhaan mariisisuudhaan qaanfachiisuudhaan bakki itti sirreessaa deemuu jirtanis jira waan ta'eef jecha kaleessa keessattuu dubartoota ni dhabe nama hanga muraasa kana maleedha har'a immoo ardii guutanii jira waan ta'eef jecha isaanis ulfaadhaa fayyaataa haati gootaa waa hubachuu qabdi hajuu waan hin qabuuf waan ta'eef jecha godina Harargee baas dubartii bulchuu jira anillee sadarkaa aanaa irratti gaafatamtuu paartiiti ogguun dubartoota baay'ee taa'ee waa mareetu argu keessa kiyyaas ni gammada haati waa barannaan abbaan manaas ni qabama ilmoonis ni gorfamti wanni badan jirtu waan ta'eef jecha waa hundi nurra jirti warri dhiiraas akkasitti hubadhaadha leenjii keessan leenjii milkii isiniif haa ta'u isinirraa gammadeen jira afoo naa lillaa ijjeetu nagaa naa olaatti fufaa araddaa biraas dhaquuf hin deema waan ta'eef.